Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan akka urjii samiitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa jirraa baga nagaadhaan irra deebitanii gara iskoolaar tuubitti dhuftanii chaanaalii kanaaf haaroo yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo yeroo hunda hojjennu kallattiidhaan akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen subscribe nuuf gootan sirriitti laphee keenyarraa galatoomaa jechaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe waan salphaa garuu mooyyuu waan barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Mee kallattumaan garuu gara viidiyoo taasisna. Akkuma beekamu namootaan yoo wal argitan yookaan immoo namoonni yogguu isin argan how are you isiniin jedhu akkam jirta how are you akkam jirta. Garuu mooyyuu otoo isin mooyyuu obboleettiin kee akkamii, haati kee akkamii, abbaan kee akkamii, obboleessi kee akkamii, isaan akkamii jechuu barbaaddanii akkam jettanii gaafatu. Salphaadha. Hin qaminaa. Viidiyoo kana irratti immoo kana sirriitti ilaala kan biraatis jechuudha dabalatee. Egaa obboleettiin kee akkam jechuudhaaf how is your sister? How is your sister? Obboleessi kee akkam jechuudhaaf immoo how is your brother? How is your brother? Haati kee akkam jechuudhaaf immoo how is your mother? How is your mother? Abbaan kee akkam jechuudhaaf how is your father? How is your father? Isaan akkam jechuudhaaf how are they? How are they? Arii maayidhaaf fayyadamne they kan jedhu namoota lamaa fi lamaa ol pluraliidha. Kanaafuu are fayyadamna. How are they jennee fayyadamna. Caaltuu fi boontuun akkam jechuudhaaf how are caaltuu and boontuu? How are caaltuu and boontuu jenna. Egaa gaaffiidhaan akkana gaafannee jira. Akkanatti gaafannee jira. Deebii yoo ta'e namoonni nu gaafatanii namoonni nu gaafatanii jiru akkamitti deebisnaaf kan jedhu immoo isatti haa dabaru. Fakkeenyaaf namni tokko how is your brother jedhee odoo isin gaafate maal jettanii deebistuuf? He is fine jettuun. How is your brother? He is fine jettuun. He is jettanii fayyadamtu. Brother kan jedhu dhiira waan ta'eef he fayyadamtu jechuudha. He is fine jettu. How is your sister odoo isiniin jedhee she is fine jettu. Maayidhaaf sister kan jettu dubartii waan taateef she fayyadamtanii sana booda she is fine jettu. How is your mother odoo ta'e akkasuma she is fine jettu ammas she is fine. Tole how is your father odoo ta'e he is fine jettu ammamoo. How are they odoo ta'anii how are they jedhanii odoo isin gaafatanii maal jettanii deebistu? They are fine jettu. They are fine. Sirriitti qalbeeffadha iddoo kanatti. They are fine jenna malee they is fine hin jennu. Iddoo kanatti sirriitti qalbeeffadha. Kan namoota lamaa fi lamaa ol ta'aniif aarii fayyadamna jechuudha. Kan itti aanu immoo how have you been kan jedhu. How have you been? Akkam turte jechuudha. How have you been? Akkam turte. Namni tokko nu gaafate akkam turte jedhee. Garuu immoo obboleettiin kee akkam turte? Obboleessi kee akkam ture? Haati kee akkam turte? Abbaan kee akkam ture? Isaan akkam turan? Jedhee oduu isin gaafachuu barbaade akkamitti isin gaafata laata? Kunis salphaadha. Itti haa dabaru. Obboleettiin kee akkam turte? How has your sister been? How has your sister been jenna. Have hin jennu. How have your sister been hin jennu. How has your sister been jenna. Maaliidhaaf third person singular warra ta'aniif haazii fayyadamne iddoo kanatti jechuudha. Present perfect tenseidha waan ta'eef maal fayyadamna? Haazii fayyadamna. How has your sister been jenna jechuudha. Okay, obboleessi kee akkam ture jechuudhaafoo how has your brother been jenna asitti immoo. How has your brother been? Tole haati kee akkam turte jechuudhaafoo haati kee akkam turte jechuudha barbaade how has your mother been jenna iddoo kanattis. How has your mother been? Abbaan kee akkam ture jechuudha barbaade
How has your father been? How has your father been? Tole, isaan akkam turan otoon jechuu barbaadu. Isaan akkam turan jechuun barbaade. How have they been? How have they been? Jen. How have they been? Tole, egaa akkana jedhanii namni immoo nu gaafataniiru. Gaaffiilee kanaan dura ilaalle kana. Akkamitti deebisnaaf laatamii? Fakkeenyaaf, how has your sister been? Obboleettiin kee akkam turte? Jedhamnee odoo gaafatamni maal jennee deebisna? She has been fine. Yookaan immoo she has been good jenna. She has been fine jennee jechuudha. Yookaan she has been good. Tole, obboleessi kee akkam ture? Yookaan immoo how has your brother been? How has your brother been? Odoo jedhamnee hoo. He has been fine yookaan he has been good. Nagaan ture. Nagaan ture jennee jechuudha. Tole, otoo haati keenya immoo haati kee akkam turte jedhamti. Haati kee akkam turte? Yookaan how has your mother been? How has your mother been jedhamnee gaafatamne hoo. Kunis salphaadha akkana jennee deebisnaaf. She has been good yookaan she has been fine jedha. Tole, otoo abbaa ta'e hoo, abbaa keenya ta'e. How has your father been? How has your father been jedhamnee yoo gaafatamne maal jennee deebisna? He has been good yookaan he has been fine jennee deebisna jechuudha. Tole, kan nuuf immoo isaan akkam turan jedha yookaan immoo how have they been? How have they been? Isaan akkam turan? Kanaafis akkana maal jennee deebisna? They have been good. Yookaan immoo they have been fine jennee deebisna jechuudha. Garuu wanti sirriitti akka beektan barbaadu wanti dura irratti isiniif mention hin goone yookaan immoo isiniif mention hin goone yookaan immoo isinitti himne she is fine jechuun isheen nagaadha. She is fine. He is fine. He is fine jechuun immoo inni nagaadha. My mother is fine jechuun immoo haati koo nagaadha. My mother is fine. My father is fine. My father is fine jechuun immoo abbaan koo nagaadha. They are fine. They are fine. Isaan nagaadha jechuudha. Kan biraa immoo he has been good or fine. Nagaan ture. Nagaan ture jechuudha. They have been good. They have been good. Nagaan turan. Nagaan turan jechuudha. My mother has been good. My mother has been good. Haati koo nagaan turte. My father has been good. My father has been good. Abbaan koo nagaadhaan ture jechuudha. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kan moo fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Yeroo xinnoo immoo yoo qabaattan koomentii nuuf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo biraatiin ammoo agarruutti immoo nagaan ta'a.